Ani duraan naguma qaba beeta siigale erguma mucatti hararge tana fuudhe as turunga shukyar rabshaan arsii arrabsite rabshaan anin amma sirra haasatun harargeetta soo heerume wallahi qeensa qabee haga miilaati gammachuutti qaba harargeen biyya yoo itti dhalatan alhamdulillah jedhan ummata yoo itti siqan irraa milkaayan irraa daraaran irraa horani harargeeni fidee waan harargee fuudheef akkasitti wal keessa innaqini dubbii kiyaar keetu boondari dubbii matu barsan fakkaata amma kinoo kamal no kiyaar sanii miti gaafa dokkee fasirraa haasoftan sanii gabbaa'ee kilmaa takka hin dubban gaafa bulluqa haasayan sani gabbaa'ee laa ilaaha maali haasa'uu hin feene bulluqa sayyoo taate dachiini adunyaa tana hundatu dhaya laal adunyaa tana hundatu dhaya sigari adunyaa tana hundatu dhaya garuu hoo abbaan feete gandummaadha naan jedhi malee marqi kutaa arsii keessatti marqamu maqaa qaba abbaan feete gandummaadha naan jedhi sheen na marqi maqaa qaba marqa amma disti laambobanii isin jala kaayan kan osoo hin taane kan ottetti marqan maqaa qaba anama distitti laambobanii isin jala kaayan kan osoo hin taane kan haati maqaa qaba itti dawwala ennaan laachuu kan haati biyya ottetti marqitu maqaa qaba haadha faate amma dubbii yoo gabaabaa gootan koy afachu haadha faate waan takka bichaa beekuu barbaada afachu gara laafuu afachu bakeetti na kabaje maa dafarta si kabajalle ansi jaaladhalle hin beekatu fi miti baallaa gara laafuu anaati si qabana nama ofii nama qabatame gadhaabaddu afachu eshi gaafii takka bichaa gaafadha koy an gaafii tana bichaa mee matamatti naa qabadha an mucatti erga ummalkeeroo ijol barre waggaa tokkoof ji'a lama sadii hin geennu amma gana siigale garuu mootu an achi durallee nama fidaa ture waggaa lamaa fi ji'a torba caale afachu gara laafuu afachu dub harargee fuute jimmaan fuute wallaggaan fuute arsii fuute qilefete fuudhi intallite nu biratti kabajaa qabdi niitin nama fedhe birattu kabajaa qabdi jecha mucayyoo hin fayyadamin walaa kabaji eshi mucaa asliin birrii sii guuredhe haadhatiyyaaf jaartitti arrabsiisu san maaliif narraan dhaabsif ittis okay atiif mucalleen akka laaletti anama dheengada bilook baase malee ani bilookeera mucalleen baxaame arraba dheerataa atillee arraba dheerataa haadhaarsiin arrabsinaa atiifinni yoo barbaadan albeen yoo barbaadan harkaan yoo barbaadan tiktokiin muka walitti naqaa eega addaan dhaabachuu diddan eega waan arsiin isinii keette ijoollee saaba keessanii isinii keette wanni miidiyaa isinii kaa isin dide namni giddiin isin bulchu tokkollee hin jiru atis mirga qabda inillee mirga qabda eega sillachuu onni walitti agarsiifachuu deemtan dhuunfa wal arrabsa unumaa gochuu hin dandeenyu nuti kanaaf haaratee dhiifama gaafachuun homa takka isin diqqeessu miidiyoo ijoolleen sirratti qabdee dhiifama gaafachuun jechuu dandeetti haaratee gaafachuun homaa namaa gadi isin godhu haati arsii guutuun harakeeti gaafadhu yoo kun si diqqeesse immoo xiqqaadhu hankanaa ol waan biroo jechuu hin barbaadu warri miidiyaa waan feetan jira walis gubbaartan jechuun xumureera. Okay, carraa takka dubbachuu barbaada. Amma dhageeffadha. Tokkoffaa yaada akka kana guutuyyuu dheeressuu hin barbaanne hawaasuma asii kanattu yaada garaagaraa wal jalaa fuudhanii dheeressan malee kiyaar yoo dhiifama gaafate kabajaadha haadha fi abbaa ofii dhiifama gaafate malee rakkoo takka hin qabu waan isa miidhu hin qabu waan isa xiqqeessu tokko hin qabu nama kabajamaa dhiifama nama gaafata waan ta'eef namni osoo hin balleessinuu haadha fi abbaa ofii yoo dhiifama jedhaa oolee arsiin tiyya dhiifama yoo jedhee uumaa takka rakkoo takka illee hin qabu kiyaari wanni irraa irrisu hin jiru kabajama duraanii sanii ol dabalaaf malee amma laal kiyaar dhiifama haa gaafatu rakkoo hin qabu wayitii dhiifama gaafatu kana keessatti isin yaada dhiifamaa malee warra isa arrabsu kanallee maaliif tasgabbaa ettanii ittiin himne dhiifama kiyaar amma gaafachuu hin danda'a dhaafadhu yoo jedhaniin kun waan irraa waa buusu miti garuu hanga saa ammaa kanatti koomantii kana jala arraba hin dhaabne mucaan kun nama obsa qabu Ralaafo bannaati gizee namni tokko dubbatu jalan dubbatina. Gizee namni tokko anuu waan jechuun deemu jiraa miti usmee jalan dubbatina. Yes, anillee laal mucaan kun arrabsamaa jira. Haadha faaxereef koomantiin irraa cufa jedhaa ture osoo inni naaban hin jedhin koomantiin guutuun baname haga ammaa. Bani jedhe isaat bani jedhee bar. Dhageeffadhu kaa ani hin dhageenne. Laala cufii isaa malee banii isaan dhageenne.
Kiyaar komentii bani rakkoon qabu hin jenne. Okay. Eshi dhiisi amma haa godhamu Ayyee haa rakkoon banamu. qabu laal. Dhageeffadha kaa. Wayittima yaada kanaa usilaa nama himtanii jettan inni kunillee obboleessa kenna. Isinillee obboleeyyan tenne. Shamaraa fi dhiirri arsillee gudeeda takka irraa baane. Wanni garagaraa baanee diqaalaa waliin nu fidan wayiiti iyyuu miti. Har'a yoo shamara arsii gabbayee kiyaan arrabse obboleettuma ofiitiif yaaduma ofii sana arrabse malee wanna nu guutuu arrabsa jedhamuu hin qabu. Sii galee biqilaallee hundi innillee waan gudeeda arsii irraa bahe osoo bakka biraa irraa bahe jibbaa yookiin kutaa kanaa qabu yookiin shamara keenya kanarraa qabu arrabse jenne malee namni kunii hin dogongore yookiin dogongoree arrabse hin jennu. Kanaafuyyuu ijoolleen as jala jirtan kunillee tasgabbaaya oomantii nagayaa barreessaa. Yoo waan barreessitan dhabdan immoo cimjiraa ta'a dhageeffadhaa warri rikoordii keessan godhattanillee rikoordii godhadhaa. Kiyaar immoo dhiifama isin haa gaafatu hawaasa keenya arsii guutuu walitti qabee hawwata keenya karafarraa akka kabaja qaban kana. Ka warra miidiyaallee immoo warri kabaja qabdanii jirtanii ijoolleen kabaja hin qabnellee kabaja ofitti godha. Nama jala deemtanii nama arrabsitanii borna arrabsan jettanii gabbaatanii mataa nama tuqina haadha faatee irraa fakkeenya fudhattanii nama miidiyaati haati faatee mee deemtee koomantii yaatti nama arrabsitee gartanii. Osoo isii yoo arrabsanii dhayitee achitti hin arrabsitu yoo dubbatu barbaaddellee yaada ifaan bilisa ol baateetiniin mana isii banattee dubbatti malee akkanatti yoo of kabajanii ka jettan taate namni ka'ee isin koree yookiin walitti qabee hawaasallee tuqun jiru. Akka namni birallee nu tuffatu akka namni birallee nu arrabsu akka ijoolleen teenatullee gabbaatee miira keessa galtee isin arrabsitu ufii ufin godhinaati isinillee of kabaja kiyaarillee immoo dhiifama haa gaafatu hawaasa isaa kiyyootillee dhiifama jedhiini garamarraa siyaadhii sanii isaanillee kana boodatti siif isaan jidduutti hamtuun takkan deebiin hamtuun hin argamini fataa jettee dalagaa keetti kuftu. Eeywa bakka maarree amma jaran warra tiiktookii jalaa nama arrabsistanaa warra maqaa arsiitiin maqaa baafattee nama arrabsistanaa miti warri haadhota naa taataniif obboleeyyan kiyya gurguddoo taatan obboleeyyan kiyya quxisuu taatanillee shamarran arsii jecha san yaa'u karantaani na hubattan waan taateef akkuma na hubattanitti uummanni hin dogongoru baay'isoo nama dhuunfati dogongora malee so dhiifama jechuu barbaada. Warri TikTok irraa nama arrabsitan immootu yaa'u itti fufaa jabaadha. Anillee asuma jira isinillee asuma jirtanii waliin kawaan taanu ta'a jechuu wajjumaan asumarra jirra waan taateef walitti muddaa oolla. So yaa'u TikTok fi Facebook yaa'u arrabsuun haaraallee ta'uu baatu yeroo takka beeytee namni bifa qindaa'een nama namaa yoo arrabsan nama ofillee yoo arrabsan kan mootuu silaa ati guddaadhayyuu jettee yaaddu waa beeka jetteen yaaddullee yoo si arrabsisiisu si dhagayama beeyte waan san jechuu. Isin kiyaar maal jedhee jechuu osoo hin taane eenyutu maal goonan kiyaar waa godhee waan jedhullee ilaaluu qabdan siinii galee. Tokkoffaa wannan arrabseef arsiin duraanii namichatu shiftaa arsii wajjoolloleedhaan sii galee. Namichi shiftaa arsiidha. Walloleen nama hambaa wajjiini bakka dubbiitii arsiin ilaaltuu jedhe. Maalii jennaani namni biraa ijana laalee dubbii naa laala. Arsiin garuu dhugaa laalte dubbiitii yalaaltii natti muranii jedheedhaan namichi shiftaa sii galee. Arsiin duran kaleessa beeku sun abbaa feetellee yoo taate yoo badii qabaate gadi qabdeen lafatti maaliif akkas goota jettee balleessitee jettiin jechuu. Ka ammaa kun xiqqoo isii na jalaa beeytanii ijoolleetii yaa'aa fixattanii. Sanillee homaati miti gaaf tokko amma hin qajeelchina. Haga arsoomni bakka duritti qorsoomatti deebi'utti ani qabsoo amma eegale kanan dhaabu baay'isooyi. Abbaa waa jedhe likkii itti himaa deemuun kiyya kam itti fufu ta'a jechuudha. Isinii galee garuu immoo ija uummataa duratti namni risiitii of harkaa qabu waa mara of harkaa qabu maqaa na balleessuuf yoo inni deemu namnumti tokkochi jara tana keessa walitti fiddee gaafattee kun maal baase jedhe kun maal fudhadhe jedhee namni gaafatu dhabamuun isaa dhuguma yaa'u sikkoomandoon kiyya ka duraan beeku sunii fi ka amma deemaa jiru kun xiqqoo isii na jalaa gadi buutanii beeytanii gassiitan akka malee rabbi inshaallah ol nu haararu quwwaaf quduraa ofiitiin akkuma reef jedhe san baay'isee waan reef jedhe sana nammallee ittuma deebi'a. Yoo kutaa biraat irraa fuudhuun kiyaar isin aarse nama baay'eetu faranjii fuudhe ka akka abdii xayyibaa qofa. Okay. Namni baay'een isaa jaartiin isaa faranjii.
Doktor Gammachuu Magarsa illee kinoo Oromoo qulqulluu inni kinoo inuma nama seenaaf aadaa Oromoo sirna gadaa Oromoo kana barreessee akka hin banne utubee hanga tokko dhaloota ammaa kana waa barsiise garuu jaartiin isaa faranjii siigale seenaan beeku beektaa dhaloonni keenya kamma jiru kun girrisaa kiyyana jalaa jarjarte beektaa akka malee innaa akkasii soo kana waan taateef jennaanii wantan jechuu barbaadu arsiitii ya nama kan kee jaartii kutaa biraatii fuudhe jettee ofirraa achi hin dhiibin ofirraa maqaa isaa malillee maqaan kenniniif wanti sun deemet waan gosaaf gosa gandaaf ganda sheeka qeesiif qeesii walitti mufachuu isuu dubbata namni waan taateef wal haa qusannu na qusadha yoo isin na qusattan anillee isin qusadha innaa akkasii wal haa qusannu jechuu barbaade sanarraa akka barbaade haadha faaxetiin hangafee yoo barbaachisaa ta'e Gondaree fuudhe bibi siin mijannaan Gondaree fuudhi kana jechuun Harargeen Gondareedha jechaa jirtaati Harargeen Gondareedha haadha faate Kiyaar bakka amma dhiifama gaafatu. Kiyaar dubbiin jallisiin ilaali Kiyaar dubbiin jallisiin eeshi maal jedhee dhiifama gaafadhaam no dubbiin jallisiin ilaali ka dubbii butu anuu beekaa ka funyaan butu naa eegaa jedhe an maal an sanyii jaarraa abbaa gadam fuudhee malee way akka akkana naqootan beekaa Kiyaar. Okay. Amma mucaan kun dhiifama gaafatee jira isin hin genne ammallee haadha faatee viidiyoo Abbo dhiifama kana usmee ati mee dubbii hunda dubbattee fixxeetta dhiifama akka nama gaafatanii usmee ati waa hunda keessa jaarsummaa beektaa tama dhiifama afaanuma hanqi keessa dubbatamarraa usmee. Maa kanaa ol maal godhare yoo ila Usmeen duraanoo qaruuteedha. Goolii nama kaayaa isin usmeen beektanii isin usmeen nama salphaa seetanii. Aboo dhagai garalaafoti waan dhimma dhuunfanarraa qabdu jecha waan barbaadde naasahin. Anaafas gubbatti wal Ani mati dhimma dhuunfaa tokko irraa qabu namni hunduu hin beeka. Beeka mucaa goolii keessa. qabdu ni beeka dhageeffatu dubbachuu Wallaahi billaahi usmeen kijiba. Ogumoo dhagaa. Wallaahi dhuunfatti na jibbitaatti. Wallaahi billaahi kijiba. Ani waan barbaadda walirraa baafadhaa jira deemaa waan barbaadda walirraa qabfadhaa ani bichaan tuqinaa Ka qabamte haadumattu dubbii birii nutti hin fidinaati. Eeshi fitaa kaayila. yaa baalaa eeshi an dhiifama hin gaafadha haadha faatee dubbii tanaa gabaabsinu an dhiifama hin gaafadha akka ati barbaadettu jechuu haate haadha faatee allukati yoon sagalee ofidee gaggara galee dhiifama si gaafadha haadha faatee garuu warri as jala deemee naarrabsu kun takka walii galee KR King warra jedhu kana wajjin KR King jedhee haa tarreessu yalla Koy kiyaar akkasillee jennu koy kiyaar. Koy. Haadha faatee akkanatti fakkaatee amma akka yaada kiyya argaa jirutti akka abu muwaaz quba ol qabeetiin ashahadu allah ilaha illallah jedhu sanitti akka inni shahaadaa qabatu barbaadan fakkaate. Mee akka inni jedhee dhiifama gaafatu. usmee dhageeffadhu Dhaga'iika. laali Koy ni fixata. usmee dhageeffadhu Akka inni jedhee dhiifama gaafatu qofa dubbadhu ati akkaataa sanarratti shahaadaa ana qabsiisa. ummanni ajandaa barbaada abadan hin jiru Kiyaar. deemash kalaas deema mana keessan banadha ka barbaadde haadhatee irrabsi ka barbaadde haadhatee gudeeti qara haadha walii gudee dartanii miti asirratti ka barbaadde haadhatee gudeeti ka barbaadde haadhatee irrabsi kan haadha kabajaa qabu haadha namaatii kabajaa qaba kan abbaa ofiitii kabajaa qabu abbaa ofiitii kabajaa qaba kan kutaa ofiitii kabajaa qabu kutaa ofiitii kutaa namaatii kabajaa qaba kan amantii ofiitii kabajaa